jecha keetti buluu dadhabne adde deennee fi adde teenne fakkaanne uffattee dallamtee nu dhayini uleeteetiin waaqa nurraan tarin sakaraani oonu edii nu laaliirii gadii nurraan tarin dhuftee kakolgoota irra tolbaatee lubbuutee nan burtee waaqa keenya nurraan tarin ulee mufiiti batii saaraaraatiin nurarii abbaa keenya nurraan tarin ulee mufiiti batii saaraaraatiin nurarii waaqa keenya nurraan tarin ulee mufiiti batii saaraaraatiin nurarii abbaa keenya nurraan tarin ulee mufiiti batii saaraaraatiin nurarii. Galanni waaqaaf haa ta'u. Maarra yeroo kana sintan baay'eessu waan biraa jecha waaqaa waliin dhageenna. Dubbii waaqaa galgala kana addeen keessaa ilaallu seera lakkoobsaa yookiin Zahulquu matsaafa jedhamu miraafii 16 lakkoofsa 46 haga 48 ka jiru achirra dubbifannee jecha waaqaa waliin qoodanna. Kitaaba qulqulluu wararka qaddan baafadha. Musee Arooni waan jedhe girgiraa ittiin ixaana aarsitu fudhadhu addee cincaa waaqaa irraa ibidda fuudhii keessa harcaas yookiin keessa buus kashilaa ixaanallee itti buus gara kolbaa ariifadhu gabbu'i marroo kolbaa tanaatiif waaqa araara gaafadhu mufiin waaqa biraa baateerti mufiin waaqaa namoota dhaawuu jalqaddeerti. Aroonillee akkuma dubbate Musee isaan jedhe waan ittiin ixaana aarsan girgiraa ifii fudhate gara ummata keessa fiiguu jalqabe. Xixichi waaqaa yookiin mufiin waaqaa jalqaddeerti yeroo saniyyuu ixaana itti buuse marroo kolbaatiif waaqa kadhate warra jiraaf warra du'aa jidduu dhaabbate jennaa inni waan kana tolchuu mufiin waaqaa yookiin mufiin waaqaa kabaate tuuniin dhaabbatte. Galanni waaqaaf haa ta'u. Agi an dubbisu haga kana jecha kanarra dhaabbatiisan mata duree jidduu dhaabanna malee jiddu galeeyyii hin taanu jedhuun ergaa waaqaa isiniif dhiyeessa. Ameen jedha. Isin hundi jidduu dhaabanna malee jiddu galeeyyii hin taanu jedhame. Meettuma deebi'aa jedha. Meettuma deebi'aa jedha. Ergaa waaqi galgala kana addee tana dubbataaru akka waaqi nu barsiisu mataa keenya qaqqabannee waa kadhanna. Gooftaa bara baraa maqaan kee eebbifamu. Yeroon tu yeroo teeti si dhageenna nuti dubbadhu. Galgalli kun galgala nu si dhageennu waan nuti dubbatu barbaadettu magaala kana keessatti yaada ifii qaddu nuti dubbadhu. Si dhageenna nuti dubbadhu. Waaqi dubbate anilleen dhagee jedhantee barreeffante warra si dhage'u teenee jecha kenna dhageennee qalbeeffannee akka fudhannu nu gargaar. Waan ifi feete nuti dubbadhu. Jecha kanaan kakaate baafame magaala kanaaf haa ta'u. Jecha kanaan kakaate magaala kanaaf adaala kanaaf fayyinni haa ta'u. Jecha kanaan kakaate hunni teeti gara magaala kanaa haa dhuftu. Jecha kana akka dubbadhu nallee gargaari. Warra caqasullee qalbii isaanii bani. Maqaa Iyesuusin si kadhanna. Ameen. Galanni waaqaaf haa ta'u. Gara kutaa amma dubbifameetti isin geessa. Kutaan amma dubbifame dubbii waaqaa Zahulquu boqonnaa 16 lakkoofsa 46 48. Kutaan amma dubbifame kuni seenaa guddaa of keessaa qaba. Miraafii kana guutuu isin dubbifadha. Bara san keessa nami waaqitti dubbatu Arooniif Musee namoota jedhamanu. Namoota santi kolbaa gara lafa kakuu waaqaa gara addee waaqi isaan dubbatee geggeessiisa jira geggeessummaa harka qabu isaan. Isaan waliin sanyiin lewwaawotaa yookiin ijoolleen lewwii kate'ane isaanuma waliin tajaajilan. Tajaajila adda addaa qoodamanii namuu duudiin qooda ifii qaba. Qoodi immoo kolbaa tana dursiisaa ka kennameef nami biyyi dhageettee babbaatu. Nami dhage'aa bahu. Nami akkana ba'a akkana gala akkana deema akkana deemina namaan jedhu hawaaqarraa dhagee fuudhee nama dubbatu Musee fi Aroon qofa turan. Maqaan Waaqaa haa eebbifamu. Adoo akkanuma jedhanuu gaafa tokko beetesebiin tokko sanyii lewwii keessa maatii Qore'ee warri jedhaman Qoree Eberoon Daataan warri jedhamanu namoonni kun sanyii lewwii keessa Musee farra gungumane. Inni waaqi Musee qofa dubbata. Inni nami waaqitti haasa'u Musee qofa.
inni nami waaqi waliin dubbatu Muusee qofa. Inni isaan qofan nu qajeelcha. Baruu duudii isaan qofa dhageenna. Nami waaqitti dubbatu isaan qofa. Nulle waaqi nuttaan dubbatu. Nulle waaqa cincessuu hin malle. Nulle waaqa tajaajilisaatti hin jirru. Akka isaan qofa dhageenna waan jedhuun ka'anii Muusee irraa ummata ijaaruu jalqaban. Nami dhaga'aara jedha. Eenyurran nama ijaaranii? Sooreyyii barasanii irran nama ijaaranii. Akka nami sooreyyii barasanii hin dhageenye godhani. Waan ummata baasanii kitaaba qulqulluu keessatti sirritti seenaan barreeffamee hin jiru malee akka an dhaga'uutti akka an yaadutti baasanii ummata bakka Muusee hin jirre mari'achiisuu dhabanii jiran. Ummata mari'achiisanii gara lafa addii gara lafa kakuu lafa aananii damma jirtanattuu galiisa kennaayuu dhaaba. Ifiifuu Muusee qofa hin dhaga'ina. Arooni qofa hin dhaga'ina. Ifiifuu asumattuu horra. Waaqi asumaan nu horsiisa. Waaqi asumaan nu eebbisa. Waaqi asumaan nu guddisa. Yaa'iisa kanaayyuu lakkisa. Gara lafa addii Keni'aanii gallaa tanaa dhiisa. Asuma teteennee waaqaa cincessina. Muusee fa hin dhaga'ina waan jedhan natti fakkaata. Muusee irraarti kolbaa ijaarani marroo jedhuuf ijaarsi kun ijaarsa akkana natti fakkaata. Akkuma kanaan ijaarsi kun jabaate dubbintu Muusee falleen baate. Dhaqanee Muusee fa akkana jedhan isin bira tartane. Isin baay'isitane. Isin mala nami waaqi dhaga'uuf hin jiru. Isin mala nami waaqa itti dubbatu hin jiru. Isin mala nami waaqa walii haasa'u hin jiru. Akka isin qofaan deenna. Akka isin qofa dhageenna jedhanii Muusee farratti dubbiille baasan. Dubbintu Muusee falleen baate. Muuseen nami waaqaa waan eega dhaga'een duuba quuqamee mufatee aaree warra kaantii fi hunnaa hin deenne. Eega akkana teete waaqi isintille hin dubbata te'a. Ani dhimma hin qabu. Taraa waaqaaf gallakkinya. Yoo fedhe waaqi isinillee haa dubbatu. Yoo fedhe nullee waaqi haa dubbatu. Amma waan gootan kolbaa baasa jedhanii kolbaa baase Muusee mee ameen jedha. Galanni waaqaaf haa ta'u. Nami waaqayyo isarrallee ijaaramne nama hin jaaratu. Nama waaqayyo irrallee kan inni nama irratti hin ka'u. Nama waaqayyo isarrallee gunguman inni taree hin gungumu. Nama waaqaa irra garee jaaramis duruu waan baratte garee inni taree hin jaaratu nami dhagaartu ameen jedhi. Warri garee hin jaaranne maarree waaqi yoo isinti dubbatu teet isinillee fin dhageenna. Amma waaqaa cincaa cincessina. Cincaa eenyu akka waaqi fudhatu laaltani. Isinillee gama keessaniin cincaa qopheeffadha. Isinillee gama keessanii aarsaa waaqaa qopheeffadha. Mesooyaa midhaafadha. Nullee gama kennaan qopheeffanna. Waaqi dhaga'ee ka eenyu akka fudhatu kolbaa haa laaltu dhane ummata baasan. Mina midhagaartu dhaga'aara jedhu. Achiin dubatti baay'intuun baate. Yennaa baay'intuun baatu carraa jalqabaa maatii Qoreetii kennan. Qoreen faa Eberoon faa Daataan faa maatiin sun walii galan nama 270 isaan nami gungummii kana kaasan. Warri nama waaqarra gunguman isaan lakkoofsanii kitaaba qulqulluun kakeewu nama 270. Warri kun addeet akkatti walta dacha'ee amma waaqaa cincessuu carraa jalqabaa kennan. Taraan keessanii isii hujaadhane Muusee fi Arooniin tetee'an. Yoo isaan tetee'an warri cincessuu jalqabe. Akka Muuseen fa godhan kan godhuu jalqaban. Akka Muuseen fa hujan hujii isa jalqaban. Yennaa sagantaa diriirfatanii isaa amma akka itti waaqaa wal dhaganee waa akka tanu isaaf kadhatanu kan jalqabanu latti baqaqi jettee gargarcittee warra kaan liqinsitee kaatee deebitee fayyite. Mina midhagaartu an dhaga'aara jedhe. Latti baqattee habbi jettee warra liqinsitee kaatee yennaa isaan gara biyyee keessa gaddarranu latti deebitee fayyite. Wanni jajjadduun teete. Dubbii hantuun teete. Nami achi baay'duudii hirrifate. Kun baqate. Wanta walaalanii achi baqatan. Akutaan isaan gubbaa dubbatutti mufiin waaqaa yoona qaxxalte. Achirraa jalqabe nami oo'ee lafa dha'uu jalqabe. Aroonii fi Eberoonii fa Qoreen fa Daataan fa warri sun laadhumate. Maatiin nama 270 sababa nama waaqarra gungumaneen. Sababa nama waaqarra ijaarsa ka'aneen. Sababa waan hin barbaachinne gara waaqi kolbaa oofuu jirurra kolbaa duuba deebisiisaaf yaadaneen maatiin sun gidata katti hin liqinfaman. Adhalle mana waaqarra warri gungumu. Mana waaqarra nami warri gungumu. Warri nama waaqarra gungumu baay'een hin liqinfaman. Adha biyyi lafaa karaa adda addaatiin nama bacaa liqinsuu jirti. Waan nami mana waaqa keessa tufamu jiruuf hin beektanu. Waan nami mana waaqa keessa yaa'u jiruuf hin beektanu. Waan nami karaa adda addaatiin hobba'u jiruuf hin beektanu. Hay hoola jedhame guba'een tun.
nurraan tariin dhuftee kaagolgoota irratti ol baatee lubbuutee nan burtee waaqa keenya nurraan tariin ulee mufiitti batii araaraatiin nuranii abbaa keenya nurraan tariin ulee mufiitti batii araaraatiin nuranii. Mana waaqa keessa warri jirtan mana waaqa keessa walii galaan tajaajila walii nyaadhaa malee walii nyaatina walii waaqaa hujaa malee walirraa woo hujina warra mana waaqaa keessa walirraa woo huju warra mana waaqaa keessa walirraa dacha'e wal nyaatu warra mana waaqaa keessa walii nyaataa walii nyaatu barri isaan liqinfamanu dhufeera namni dhagaartu an dhagaara jedhe. Arooniif Museen ka'anii gara deensaa kaan gara kolbaa ta'anii amma mufiin waaqaa ka'ate namni duudiin baqate. Nami duudiin baqatee jennaa yennaa amma namuu gara qe'ee fidacha oo'i ka'e achi asii iyyi kaate nami oo'ee lafa dhaye ammata lafa mufii waaqa jalqabde oo'ee nami asii achiin nami lafa dhoye asii achiin dibbi nami achi buruq nami achi baraqi nami achiillee nami du'e asillee nami du'e dhane oduun kaate oduun tun kaate na Muusee Aroonii akkana jedhe maan teettaa motii kolbaan laa dhumatte. Maan teettaa motii kolbaan laabadde ka'i girgiraa keetti fudhadhu hixaana itti buufadhu kolbaa keessa aarsaa ka'i kolbaan tun hin badini ka'i irraa dhooggi mufii waaqa nami mufii waaqaatiin hin badini nami mufii waaqaatiin hin dhumatini ka'i dhooggirra jedheen. Haleluuyaa. Bada nugaa tokko manarra gunguman hin jenne manarra yaada kaasan hin jenne akkana jira nami waaqa. Meguba'eentu akkana jira nami waaqaa jedha. Isarraa akka malee inni namarratti hin ka'u. Isarraa quuqa malee inni namatti hin quuqamu. Isarraa wahujan malee inni namarratti wahuju. Isarraa maladhaan malee inni namarran malan'awu. Warra dhumatuu kadhata. Warra baduu kadhata. Warra karaarraa badee deemuu kadhata. Akkana jira nami waaqaa jedhame. Achiin duubatti ka'ee Museen akkuma dubbate kan Arooni girgiraa ifii keessatti ixaana qopheeffate aarsaa waaqa kolbaan tun hin badin waaqa kolbaa tana araaram kolbaan tun hin badin waaqa kolbaan tun hin dhumatin waaqa kolbaan tun hin badin waaqa jedhee marroo kolbaatiif waaqa araara gaafataa deemuu jalqabe yennaa inni ka'ee kolbaataan dura dhaabbate marroo kolbaatiif yennaa inni ka'ee dhaabbatu mufii waaqataa lafa keessa nama dhadhaayisaa kaate nama fixiisaa kaate tuun yoosuu dhaabbatte meqsafitum tegelekkele Museen ka'ee Arooni ka'ee kolbaa dhaabbate mufii waaqaa tabara sanii baate dhaabbatte latti deebitee nagootte jedha maqaan waaqaa haa eebbifamu. Kutaa kanarraa maan baranna yoo jettane kutaa kanarraa wani nuti barannu nuti warra waaqaa akka teene bara mufiin waaqaa lafa keessa kaatu kana bara nami asii achi oo'ee lafa dhaa'u jiru kana bara nami baay'ee galiisaa ifi sodaatu kana bara haalli hammaan lafa keessa hammaate kana bara nami baay'ee galaa ifi sodaate kana bara haalli nama dukkane kana bara nami meeshaan ba'uu dadhabe kana bara nami humna ifitti addate humnaan ba'uu dadhabe kana bara haalli jajjabaan lafarra rakkate kana yeroo akkanaa kana nu kolbaan waaqaa warri teene kolbaa waaqaatiif waaqa jidduu dhaabbanne mufii waaqaarraa waaqi akka lafa tanaa araaramu waaqa lafarraa araarsuu mallee ameen hin jettaniin. Ergami keenya guddaa isa kana nu jirruun lattituun baduun qaddu nu jirruun lattituun miidhamuun qaddu nu jirruun lattituun hammaatuun qaddu nu jirruun badiin lafa tana ta'uun qaddu nu jirruun nami dhumachuun qabu nu jirruun lattituun hammaachuun qaddu kanaaf nuti warri waaqaa ergama araaraa qabna ergama fuula waaqaa dura dhaabbanne waaqa kadhanne waaqa lafarraa araarsinu du'a namaa du'a dhoogginu angoo akkasii waaqi nu kenneera ameen jedha. Isi hundi naa kennanteetti angoon jedhime ergami na kennameera jedhame nami ergama qadda ameen ergama qabna du'a oolchisaaf ergama qabna rakkoo dhaabiisaaf ergama qabna badii lafarra teetu dhaabiisaaf ergama qabna waraana dhaabiisaaf hammeenni lafa teena keessa amma mul'atu jiru kun haalli amma lafa teena keessa hammaateeru kun akka inni kana ittiin fuufne waan kana dhaabiisaaf angoo harka keenya jirti ameen jedha. Rakkin amma jiru kana mootummaan dhaabuu hin danda'u. Kilaashi dhaabuu hin danda'u. Meeshaa adda addaa yoo guuranii dhufan elisulle dhaabuu hin danda'u. Waan kana kolbaa tanarra dhaabuu ka danda'u waaqa qofa ameen jedha.
waaqa san nami afaan beeku nu'uu kana amen jedha. Nami waaqi kadhataneera nu waaqi dhaga'uuf si'ii kana amen jedhi. Nami kadhatee lafarraa waaqa dhoogu si'ii kana amen jedhi. Nami kadhatee lafarraa du'a oolchu si'ii kana amen jedhi. Nami waaqi kadhatee waaqi dhaga'ee lafa araaramuuf si'ii kana amen jedhi. Ifin tuffatina amantoota. Ijoollee ta'uu dandeettan. Jaartii dadhabduu ta'uu dandeetta. Jaarsa guddaa ta'uu dandeetta. Nama barumsa hin qabne ta'uu dandeetta. Nama qabeenya hin qabne ta'uu dandeetta. Nama humna jabaa waraanaa humna hin qabne ta'uu dandeetta. Kilaashi xiyyitii mana kee jiraachuu dhabuu danda'a. Wanni adda addaa mana kee jiraachuu dhabuu dandeetti. Ammoo Yesuus qabda. Ammoo aangoo qabda. Buqqicha qadaaduuf aangoo qabda. Dhaabbittee dhaabsisuuf aangoo qabda. Dhoowwamittee dhooguuf aangoo qabda. Waaqi aangoo tana aangoo ilmoomaa waaqi si kenneera amen jedhi. Tanaaf ifin tuffatina amantoota. Nami gooftaa Yesuus Kiristoos dhugeeffatan biyya lafaa tabaaddu tanaaf lafa tenna karaafantu tanaaf falli harka keenna jira. Falli harka qulqullootaa jira. Kanaaf qulqullootiin cadhisina. Adda jirtanuu waaqa kadhadhaa. Adda jirtanuu waaqa barbaada. Adda jirtanuu fedhii waaqaatti jabaadha. Yaada waaqaa qorqora. Biyya lafaa tanaaf falaa fi furmaata sooddaa keessatti waaqi isin kaaseera. Amen hin jettanii. Hallelujah. Kana ta'insa dhanne yoo warra jiddu galeeyyii ta'en immoo hin taatu. Diraamaan lammaffaa kan isin agartane namooti lamaan fuula as galanii fuula achi galee ifumaa dhaabbatan. Sun warri socho'u achuma jiran fuulatti waan galansanti ginaneeran waan fuulatti galansanti fuula galaneeran asii achi ilaaluutti hin jiran. Namichi tokko achi jidduu immoo jidduu deema. Asille dhaqaa achille deebi'a. Achille dhaqaa asille deebi'a. Jidduu galeessa ta'ee deema. Kilinika jiddu galeessa jira malee kiristaanni jiddu galeessi hin jiru. Nami dhageetti ameen. Warri akka namicha akka amma achi dhaqaa as dachaatan. Ta waaqallee lakkinne. Ta biyya lafaallee lakkinne. Ka hojii biyya lafaallee lakkinne. Ka untoollee lakkinne. Ka waaqaa waaqeffatuullee lakkinne. Yemmana waaqa dhuttan warri wuddaachanu. Yennaa achi dachaatan warri untanu. Hay hoola jedhame. Barri baranaa ka jiddu galeeyyiiti. Jiddu galeeyyiin bara nan baatu jibbaadha. Bara jajjabaa akkanaa kana. Bara hammaataa akkanaa kana. Bara nami baay'ee galiisa sodaatu kana. Bara haalli hamaan lafarra bu'e kana. Jiddu galeeyyii hin baatu jibbaadha. Jiddu galeeyyii waa isin godhuun qabu. Ka waaqallee lakkinne. Ka biyya lafaallee lakkinne. Asille jiraata. Achille jiraata. Yoo dhuttan kirittaana. Yennaa guyyaa sanbataa kirittaana. Yoo achi dachaata waan mara qaqqaddani. Waan mara bira jirtani. Waaqallee hin jirtanu. Biyya lafaallee hin jirtanu. Tamar marta qaddan marti isin qabatte. Addee baatan takkatti tammanyinetii hin qaddanu. Hujii mootummaatti si shumane addataman qaddu. Waa adda addaa irratti ogummaa waaqi si kenne addataman qaddu. Maatii teetii addataman qaddu. Ifii waaqallee hin kadhatta. Ifii waaqallee waaqeffatta. Ati achuma jirta jiddu galeessa. Maqaa Yesuusin jiddu galeessummaa isinirraa haa dhaabatu. Kolbaatana jiddu galeessummaa isinirraa haa dhaabatu. Jidduu dhaabanna malee jiddu galeeyyii hin taanu. Jiddu galeessa ta'isi nama balleessa. Jiddu galeessummaan maatii Aroonii maatii Qoree Eberoonii Daatanii warra kana wanni balleessa nama 270 wanni hobbaasa jiddu galeessummaa. Waaqallee dhaga'anii gama kaanii waan Museen dubbatul gama kaanii fedhe ifiillee dhaga'anii isaan qofa shuumama. Isaan qofa dhageenna. Isaan qofa gula yaanaa jedhani gama kaanii as dachaa waa waaqallee dhagan. Gama kaanii achi dachaa waa ifiillee waan biyya lafaallee dhagan. Jidduu kana marroo yaa'anuuf guyyaa tokko latti baqattee isaan liqinsite. Jiddu galeeyyiin bara kanan baanu erga jiddu galeeyyiin warri jidduu deemu warri asille deebu achille deebu dirjitiin takkaa isaa hin fuutu. Gaafa kaan Meqdes gaafa kaan Tadhibi. Gaafa kaan Rihooboot, gaafa kaan Tadhibi, amantii adda takkaa isaan hin fuutu raafamaa akka aananii. Halkanii guyyaa colqaafamaa akka deeman, gaafa kaan asi galabbaxaman, gaafa kaan achi galabbaxaman, asillee saantuu jira, achillee saantuu jira. Nami akkasinnaa jiraatte lakkisi. Nami as jirtu nama si bira ta'e yoo akkas jiraatte lakkisi jedhiin. Maan nu dhibe asuma keessa jiraachuun dhabu. Sodaatee dileeffannee. Fedha kenna qofaa qajeelfanne abboo waaqa kun deebisi si malee eenyu gannaa nu dhiisi jireenya gogee kun hojisi abboo waaqa kun deebisi si malee.
malee eenyu kannaa nudhiisi jireenya gogee kon ujiisi. Nurraan tarin dhuftee kaa golgoota irratti ol baatee lubbuutee nan burtee waaqa keenya nurraan tarin ulee mufiitti batii araaraatiin muranii abbaa keenya nurraan tarin ulee mufiitti batii araaraatiin muranii. Jiddu galeeyyiin hin teetu barri bara jiddu galeeyyii ba'atuu moti. Barri keessa jiru bara jiddu galeeyyii ba'atuu moti. Jiddu galeeyyiin ta'ina asii achiin deddeebina addee takka tane dhaabbadha. Addee waaqi isin kee tee'a. Waaqa keessa waaqessa biyyaaf kadhadha. Lafaaf kadhadha. Waaqi asii isin qaba. Mee ameen jedha. Kolbaa tana yeroo tokko waaqi asii na qaba jedhame. Mettuma deebi'a jedhame. Waaqi asii isin qaba. Maddii teessan hin latti hin diigamin. Maddii teessan hin latti hammaatin. Maddii teessan hin raafamin ta'in. Maddii teessan hin rakkinni hin ta'in. Warra waaqan dhageenne raafamin sababa isaanii ta'a. Yoonaas nami jedhamu ergaa waaqaa didee gara fedhee fi aduu deemisaa jiru. Sababa isaa markabin raafame. Sababa isaa latti raafante. Adda sababi latti raafamuu jirtuun sababi sodaa akkanaa kun lafa bu'eeni warra waaqa dhageetan jira ta'e fedhee fi yaa'uu waan kana nu tafite. Waaqi dubbachuudhaan wanni amma lafa keessa nu dhageenyu kun ta'ii isaan dura waaqi dubbachuudhaan lakkisaa nama kiyya katee tan dhugaan nama kiyya ta'a. Kana waaqessan dhugaan na waaqessa. Kana gula deemtan dhugaan na gula deema. Asii achi jidduu galeeyyii teterete ankara dhaaba. Yoo isin tana ta'uu dhaddan watti dhufa. Waa isin dura dhaabbatanii hin dandeenye dhufa. Jedhee waaqi dubbate. Na bacaan hin qalbeeffan. Amma kunoo dhutteere. Amma kunoo dhutteere. Akka ala barbaannu mati amma gara manaa galte. Akka achi biyyarra caqannu mati amma mana keenya dhutte. Hay hoola. Nama bacaa duuti balbalatti dhodhootte eenyu nami hafaaru. Jiddu galeeyyiin hattu jibbadhame waaqa na baase jedha. Nu baasii lakkittanee na baasii itti dachaatan jedheera amma waaqa na baasi jedhu. Kunno. Dubbii amma na baasi. Malee nu baasii moti. Jiddu galeeyyiin bara kanan baatu. Ati na baasila jedhaa ooltu. Jiddu galeessummaa keessa yoo baate gara itti fuula galte san yoo itti hin ginin mixaa akka waa itti qabate san morma itti citu waa itti qabatte kana dhugeeffannaa dhugaa karaa jireenyaa karaa fayyinaa karaa eebbaa kaadha dhagarte kana itti citi malee asi dhaqaa achiin deebiin namni dhagaartu ameen jedhi. Yoo biyya lafaa filatte deem maan nu dhibe. Kiristoos qofa gula nama deemetti fayya jennee dhugeessine malee namni isatti hin dhugeeffanne buddeena nyaatu yoo hin jennenu. Buddeena nyaatu agabuu bula oola yoo hin jennenu. Tafoonii numa bulta yoo waaqalle lakkiche yoo Kiristoos dhiiche tafoonii numa nyaata numa unta boru si ooli dhaalta malee. Boru jire lubbuun tegaa duute mootummaa waaqaa dhadda malee lafa tana gubbaa ka'ee nutuun jiraatta. Isii ma jidduu deemaa farrita as dhaqaa achi deebi'a. Akka namicha hangafa dhaggitane fakkeenya sanii gaafi Yesuus waliin jirti. Gaafi sheexana waliin jirti. Gaafi mucho machootee udduute gaafadhu namaan jedhe. Gaafa kaas deebitu Yesuus hin araarame jetta. Baruu duudii dhufeeraa na fudhadhuun. Ganna duudii yennaa gannaa duudii yennaa watti dagattu duudii wa fuudhee yataa abbaatu jedha. Yennaa waan nyaatee unuun fixatu kaachi yennaa deebu as yennaa garagalummoo baqqaa yataa abbaatu jedha. Hoola. Faaruu takka jira. Faaruun kiristaanni bara kanaa lakkiseera. Kiristaanni bara kanaa faaruu san hin faarsu. Dhufeera na fudhadhu dhufeera. Dhufeera na fudhadhu dhufeera. Waan fuudhee bahe maraleesseera. Garagalee deebi'e si deebi'e. Hay hoola. Sila ado takkattii qofa jedhanii dansa. Ado takkattii qofa akkana dhanee waan jedhan san keessaa baane dhufeera na fudhadhu waaqinuma nama fudhata. Ammoo jiddu galeeyyii gisee karri dhutte diqqoo wokishu jedhanee fi loon mirgee fi wa diqqoo kiisii mudhatu dhufee yennaa wokiisii mudha deemeera na horadhu deemeera. Acha deemeera na horadhu deemeera. Gaafa bekiisii wa dhufaniibe diqqoo waan biiraa unu fullaa'eebe. Diqqoo waan nyaatuutti itti dagateebe. Diqqoo kiisii koshi jedheebe. Gaafa kana deemeera na horadhu deemeera. Achuman na horadhu jedha. Gaafa kaaniyya waan kaan fixe
waan dhadhaa'e jibicha manaa kutee wanni kiisii hobbaate gara goronnaa wallaalu dhufeera na fudhadhu dhufeera maqaa Yesuusiti haa hattu wanni sun mee hafuurri akkasii jigi jedha jittu galeeyyiin akkasiiti waaqallee lakkisan biyya lafaallee lakkisan faaruullee lakkisan sirballee lakkisan miimoorii isaanii keessa waan gosa lamaatti ciisa mee baay'adhu jedha yennaa gara kaanii deebu ijoolleen motorii dhiifama naa godha kiristaana illaa ta'uullee dandeettani marti na caqasa yennaa nami kiristaanaa motora yaabu faaruutti banan yoo warri kun yaabu sirbaatti banan amma nami kun kan dhiiro jiddu galeeyyiin yoo kiristaanni yaabu faaruu banti Alamayyoo fa warqinee fa daawiti fa yoo warri biiraa dhugu kun seenu hasirbaataa itti bantan sammaqaan beeku isinuu beettani jiddu galeeyyii maqaa gooftaa Yesuusin jiddu galeessummaan nurraa haa hafu kanaaf ergaa yeroo kanatti ni dabarsuu barbaadu jiddu galeeyyiin ta'ina jidduu dhaabbadha waaqi isin qaba addunyaa tana fayyisuuf lafa tana waaqi nuun jijjiira rakkoo lafa qaddana rakkoo tana lafa tana keessa waaqi kadhaatiyyaa kadhaateessaniin baasa akkuma bara kanaan qaraalee tolchaa ture warra kanaan qaraa yennaa laaltan Sodom Gomoraan gaafa isiin baddu waaqi nama Abrahaam jedhu dhufee dubbate Sodom Gomoraan badii isaan dura waaqi gara mana Abrahaamii gore Abrahaami waan tolchitu di'a isa dhossaa jedhe kitaaba seenaa kitaaba dadamaa boqonnaa 18 gubbaa dubbii tana dhagartani waan tolchu Abrahaamin dhossa waan godhaaru Abrahaamin dhossa Sodom Gomoraa iyyi siina dura dhutteetti allafa san balleessuu dhaqaana jedhee waaqi Abrahaamit dubbate Abrahaam waan kan dhageenyaan fuula waaqa dura dhaabbate abba waa kiyya yoo nami 50 qulqulluun Sodom Gomoraa keessa jiraate hin balleessitaa jedhee waaqa gaafate jennaan yoo 50 jiraate hin balleessuu jedhe achi waaqa kiyya ammallee takkatti dubbadha nattan quuqamini yoo 40 qofa ta'ee hojen 40 ta'e hin balleessuu jedhe ittuma gadi bu'ee waaqa kiyya takkatti tira dubbadha cubbicha nan godhini nan galaafatin yoo 30 qofa ta'ee hoyii jedhe yoo 30 dhaggen balleessuu jedhe amma adamaatiin loxii qofa achi keessa jira nami waaqi waaqa sodaatu nami waaqa beeku nami qulqullichi nami waaqi achi keessa Abrahaami kadhatuuf adamaatii loxii qofa jira adamootiin loxii isaa jaartii isaatti ijoollee durraa isaa lamaan qofa nama meequu warri sun nama afuruu warri ada waan kanaaf kadhata Abrahaam yoo 20 qofatti ahoore 20 illee hin balleessu abba waaqi takkatti mutanna araarami naa dhiisi yoo nama 10 qofatti aree hore jennaan yoo tokkochalle ta'e tokkocha san keessaa baasa malee hin balleessu jedhe waaqi haleluuyaa harka keessa ol fuudhaa waaqi cubbicha waliin nan balleessu jedha waaqi cubboolee waliin nun balleessu jedha haleluuyaa warri waaqa addattanu warri waaqa kadhattanu warri fuula waaqa barbaaddanu warri halkanii guyyaa waaqa iyyitanu warri fuula waaqa barbaaddanu yoo barri jabaatelle hin sodaatina cubboolee walii waaqi isin balleessu waaqi dhugaa beeka qullicha ifii hin beeka hin barbaada hin kipha hin deeggara hin jabeessa kanaaf waaqi bara kanallee dubbachuu jira kullu warri sodaatu jirtanu nami oduu adda waaqa kadhatutu sodaan laa duudde nami hedduu adda waaqa kadhatutu haalli adda addaatiin laa addii kutate waaqi amma akkana jechuu jira na kadhadhaa malee hin sodaatina mee ameen jedha maante amale maan hin ta'ina maante amale maan hin ta'ina haleluuyaa kadhadhaa malee hin sodaatina warri waaqa boottan halkanii guyyaa warri waaqa iyyitanu warri waaqa angoo ilmoomaa isin takenne hin sodaatina tana caalaalee yoo hammaatte hin sodaatina waaqi dubbateera kolbaan tiyya yoo na kadhatte yoo isin fuula kiyya barbaad bara 2014 irraa jalqabe aduun fayyinaa kolbaa tiyyaaf hin baati jedheera waaqi mee ameen jedhaan haga addeessan geettan haga 14 tana qaxxaamurtan dildila gubbaa jirtanii ideensa keessan qorqoradha dhaabbii teessan qorqoradha baagala keessan qorqoradha akka dhagartan hin deemina addeedhaa maran dhaabbatina waan baatan wennaa galtan na kadhadha fuula kiyya barbaada dildila gubbaa jirtan nuun jedheera waaqi ameen jedhaan kanaaf warri waaqa kadhattanu warri fuula waaqa barbaaddanu waaqi cubboolee walii hin balleessu hin sodaatina mee yeroo tokko ani hin sodaadhu jedha
Yoo jiddu galeessa teete sodaadhu. Yoo jiddu galeessa teete sodaadhu. Yoo waan dhaggita tanaasallee fuutu teete sodaadhu. Yoo waan lamaan walta qabattee billaa lamaan deemtete sodaadhu. Waaqallee waaqonfata yoo qaqqabdete sodaadhu. Ammoo namni waaqa qofa kadhattu. Siyaasa kanaa san keessa kan galle. Arraba keetti afaan keetti qabattu. Oduu adda addaa kan hin odeessine. Dhugaaf haqa qofaan kadhaabbatte. Nami akkasiin na jiraatte waaqi si'in lafa baasa jabaadhu kadhadhu malee hin sodaatini ameen hin jetta. Hin sodaatini ameen hin jetta. Kana yaadi waaqa akka bara kana. Tanaaf adda jirrutti jiddu galeeyyii hin teenu jidduu dhaabbanna. Gaafa Hisqeel nami waaqa Hisqeel jedhamu biyya lafaa keessatti yaada waaqaa tajaajilu. Waaqi akkana jedhee dubbate Hisqeel 22 lakkoofsa 30 gubbaan. ቅጥርን የሚጠግን ምድሪቱን እንዳላጠፋት በፈረሰችበት በኩል የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለጊው ነገር ግን አላገኘሁም ጀደ ነመዳለያ ከነጃሩ ላትቱን አካ ኢሲን ይንባን አካ አላፈተር ይንባለስን ጋማ ኢሲን ዲጋቴን መዲሰኒን ከናዳባቱ ነመ ከና በርባደ ኢሲን ኬሳ ዳቤ ሰኒፍ ሙፊዝ የቲ ደንገላሰ ጀደ ዋቅ መዋቀኑ ወራራም ጀዳ Anuun jira na araarami jedha. Anuu as jira lafa tanan balleessin jedha. Mee waaqaaf ameen jedha. Nuti jirru lafa tanarra hammeen hin ta'u. Nuti jirru lafa tanarra duuti hin taatu. Nuti jirru badii lafa tanarratti hin taatu. Kolbaa magaala kanaa dhagaa. Waaqi kana jedheera. Yoo isin na kadhattan, yoo isin fuula kiyya barbaaddan, yoo isin qulqulloomtan, hantuu fagoo dhageettan, naannoo teessan haxira, dallee ibiddaa isin tijaara, ana isinii dhaabbadha, isin gargaara akkana jedheera Waaqi. Hallelujah. Na kadhadhaa malee sodaatina, an dallee isin ta'eera jedheera Waaqi. Yerusaalem magaala dallee hanqanne fakkaatti ani immoo dallee ibiddaa isin tajaara jedha. Hallelujah. Hafurri waaqaan dubbata. Magaala kana dallee itti jaaranu dhagga. Eda galgalaas keessa bule. Dalleen ku akka ibiddaa labbisee gabbata. Dallee kana wanni qaxxaamuraa hin jirtu. Hallelujah. Mee waaqi dallee nu jaareera jedha. Hallelujah. Dallee waaqa keessa jirtan hin sodaatina. Ammoo hin rafina. Ammoo hin dhaasina. Akka dhagartan hin deemina. Waan dhagartan maran dubbatina. Akka dhagartan maran deemina. Arraba keessan buqadha. Afaan keessan buqadha. Gara waaqa qofa iyyannoo keessan jabeessa ameen hin jettani. Yoo san baafam isinii ta'a. Yoo san fayyinni isinii ta'a. Gooftaan kenni Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa wani dhufeef guddittii isii tana. Lubbuu takkattii baddu badii dhooggisaaf. Badii ilmee namaatiif qophootte. Du'a sheexanaa fi abaarsa cubbuuti ilmee namaati karaa addaamitiin qophootte. Jalaa nama baasisaaf. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa waaqa ta'utu mataa ifii salphisee dhufe nuuf waaqa jidduu dhaabbate. Hallelujah. Amala warra waaqaati jidduu dhaabbatiisa dhalle. Tajaajilli nu kennele tajaajila jidduu dhaabbatiisaati. Tajaajila cubbichaa fi kan nama badduun cubbuun baduuf warra kaan dhunne jidduu dhaabbanne karaa qulqullummaa gulamurre dhugaaf dubbanne haqaaf dubbanne dhugaa dubbanne akka lafa baanyu Kiristoos fakkeenya nuu ta'eera. Hallelujah. Namni Kiristoos gula deentanu callaamme ameen jedha. Gula deentoti Kiristoos callaa ameen jedha. Karaa inni baay'ee warri hin baanettan callaa ameen jedha. Inni adoo waaqa ta'utu mataa fi salphisee nuufi. Waaqa jidduu dhaabbatee waaqaaf nu walta araarse. Adha nuti tajaajili nu qanu tajaajila araaraati. Warra wal dhabe walti araarsu. Hantuu dubbachiisa dhabiisa sobaaf dhara polotikaa suuqiisa caalaa araaraaf dhaabbachuun. Hallelujah. Amma wanni lafteen keessa obboleeyyan lamaantu wal ijjeesu jira. Maatii takkattii keessa baanee wal fixu jiran. Kanaaf nuti kiristaani ergame nuti qanu ergama araaraati. Ergaa kanaaf sanillee dhaabbatiisaati mut. Ergaa waaqaaf dhaabbatiisaati. Ergaa dhugaaf dhaabbatiisaati. Ergaa araara dhaabbatiisaati. Mee ameen jedha. Tanaan jidduu dhaabbanna. Tokkoffaan afaan araaraati. Afaan kiristaana. Afaan polotikaati mut. Afaan kiristaana. Afaan wangeelaati. Afaan araaraati. Afaan jaalalaati. Afaan tokkummaati. Mee ameen jedha. Afaan nu baasu afaan kana. Karaan nu baasu karaa kana. Yesuus tanaaf gara biyya lafaa dhufe isa kana godhiisaan jidduu dhaabbanna ameen hin jettani. Lammaffaa wani nu jidduu dhaabbannuun tsalooti. Tokko afaan araaraa dubbatiisaan jidduu dhaabbanna. Lammaffaan kadhaan jidduu dhaabbanna. Galanni waaqaaf haa ta'u.
halkanii guyyaa dhaabbadha kadhadhaa fuula waaqaa barbaada isin jirtanuu lattituun baduu hin qabdu maddii teessan hin diigamsi ta'uu hin qabu adda jirtanuu waaqa kadhadhaa hin rafina hin naasina ergaa waaqaa tabara kanaa isii tana ameen hin jettani. Sadaffaan dhugaa dubbachuun unatin bamannaagar wani nu jidduu dhaabbannu tokkoffaa tajaajila araaraati lammaffaan tajaajila kadhannaati sadaffaa wani nuti jidduu dhaabbannuun galanni waaqaaf haa ta'u dhugaa dubbachuun unatin bamannaagar haqa dubbachuun dhugaa dubbachuun akka dhugaa san jiraachuun akka nama dhugaa dubbanne laffitii bamaqoom le'unatti bamaqoom yonni feetennaa jiraat rakkinni fedhennaa jiraat addee dhara dubbattee qaxxaamurtu dhugaa dubbattee du'uusii wayya ameen jedhe haleluuyaa dhugaaf dhaabbachuu le'unatti maqoom ka kiristaanii የሚጠበቅ ግዴታ ነው dhugaaf warra dhaabbatu waaqi hunda keenya haa godhu inni biraa afraffaan wanni nuti jidduu dhaabbannuun waan afur isin ta'ima tokkoffaa wanni jidduu dhaabbannuun tajaajila araaraati lammaffaa kadhannaa sadaffaa dhugaaf dhaabbatiisa dhugaa lallabiisa dhugaa himiisa dhara dhugaa jennee dubbatiisa afraffaan tajaajila fayyinnaati tajaajila fayyinnaatiin jidduu dhaabbanna waaqi fayyinnaaf nu yaame waaqi fayyinnaaf nu dhaabe akka dhibamaa akka kennaaf fayyu waaqi aangoo nu kenneera maqaan waaqa haa eebbifamu nama du'a oolchisaaf waaqi aangoo nu kenneera du'a lafa gubbaatteetu oolchisan tajaajila bilisa baasiisaatiin tajaajila baasaa bilbaasan tajaajiliisaatiin dhidhaana hiikiisan qambara cabsiisan du'a namaa oolchisan jidduu dhaabbanna ameen hin jettani haleluuyaa inni shanaffaaf kadhumaa wani nu jidduu dhaabbannuun rakkattoota qarqaariisan gizee akkana kan namni mana firraa buqqa'uu danda'a qe'ee firraa buqqa'uu danda'a ati nyaattee bultuun kan dhibii si bira akka agabuu bula ati asii waan nyaatu qadduun kan dhibii asii waan nyaatu dhabeennaa rakkatummaan sitti dhagi'ama kanaaf wani nuti jidduu dhaabbannuun rakkattoota qarqaariisan harka qalleeyyii qarqaariisan walii kenna ba'atiisan ba'aa walii ba'atiisan akkanaan jidduu dhaabbanne biyya lafaa tana fayyinna tummarti yeroo ofi malee hin dabarti mee ameen jedha mettunillee hin dabarti jedha mettuma deebi'aa jedha haalli amma keessa jiru kun duudiin maan ta'u jira amma keessa dabarra qulqullichi rakkoo gulaa hin dabaru rakkoo keessa dabaree waaqa galateeffata duuba waggaa kanaan duuba yeroo muraasaan duuba akkana jettan mekerayin taasibaalle indaalle feemuu haatiresawaalle gargala keeti hin deeta akka bishaan taree yaadatta bishaan tareen dhaqqabani afalataa kana bishaan gubbaa sanii yaa'e takka teegas tare lammoo olin deebi'a kama dhibii gayyaa amale sun hin daacha'u haleluuyaa wanni amma lafa keenya keessa jiru rakkinni amma jiru kun duudii hin tara gaa tokkolle dabareera seenaa durii odeessisaa jira habara durii habara abbootii teenna habara dargii habara maani jennee odeessu jira tunille dabarteettu guyyaa tokko seenaa odeessina qulqullooleen warra dabartee seenaa odeessitu malee warra bara keessaa waliin dabaruu moti ameen jedhan haleluuyaa an yoo akka qoonqoon tun dubbattetti warra jidduu dhaabbatu yoo teetan warra keessa dabare barrisu akkasi yeroon sun sana jettane warra seenaa odeessu teetani waaqi warra seenaa keessa badodon ta'in warra qaxxaamuree seenaa odeessu hunda keessa haa godhu dubbii dhageenneef qoonqoo baranne waaqi nuuf haa eebbisu haleluuyaa tana jedhiirran deebisi jaalalli karaa nu keessa meetiisi nu deebisi abboo waaqa kennaa abboo yesuusi kennaa nurra dabarini nulleessi maqannaa si ennaa abboo waaqa kennaa abboo yesuusi kennaa Esi makana siena arara kada siena gargar sakada siena cupu arara lita siena tujuru cicirka siena atiman kadada siena korajigani olinkada siena atiman kadada siena korajigani olinkada